Ini osoo didaan gara re'eetti jijjiirame ni jaalatamoo akkam goota? Nagaa keessanii baga nagaan gara chaanaa keenyatti deebi'anii jechaa turteen video biraatti irratti walitti deebinee jirra. Keenya faarata subscribe godhuun dagatiidha. Yeroo hundaa ishee diimtu sana subscribe warri maatii keenya taatan like share subscribe godhuun comment godhuun dagatiidha jenna. Arraan sana namoota lama isin hojii wal barsiisuudhaaf warra isin duraan beektan nama isin jechuun iddoo hordoftan isin jaalatan qabannee dhufnee jirra. Isaanis eenyu? Dida Tube. Dida itti aalamii fi isaa takkas ta'ee amma garuu beekwatis maqaan. Dida fi itti aalam qabannee dhufnee jirra. Maal jennaani isaan bira networkii waan gahaan ta'iniif akka beekii fa'aatti dubbisne qabdii fa'aatti dubbisne waan nutti ulfaatee fi maal godhee dhufne? Video gaafii erginee fi gaafii sana deebii godhanii waraabanii nuuf erganii jiran. Kanaaf yoo video warri nuuf deebisanii ergan sana jechuudha wajjin maal laalla deemaatii jajjabeessaa wal jajjabeessuun aadaa kennaa ta'utti namoonni channel keenya jalatti jechuudha isa comment jalqaba irratti jechuudha. Didaa fi Dida Tube deemtanii subscribe gootanii jajjabeessitanii bakka guddaa akka dhaqqabanamti qabnamaan jennaan biyya keessatti akkas dalaguun moraalee akkas qabaachuun itti akka nama boonsaa. Kanaaf iyyuu jabaadha saniin jenna obboleen keenya. Amma Dida Tube baga nagaan dhufanii si fayyadaman akka dilanii dhiyaadha isin jenna gara videoodha. Qophoofte? Kabajamtoota hordoftoota Didaatiif hin je'in kabajamtoota hordoftoota ibsuu obsee YouTube akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota ibsuu obsee akkam jirtan nagaa jirtanii nageenyi waaqayyo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaatoo har'a qophii addaatiin dhufnee jira. Ibsuu obsee chaanaal irratti jechuudha. Akkasumas immoo galata guddaa argadha. Ibsuu obsee chaanaal wanta keessummaa asirratti nu gootanii ta'u keessummaa akka keessummaatti wanta nu affeertaniif galata guddaa argadha. Isin kabajnaa nu kabajdanii ta'u wanta keessummaa nu gootaniif jechuudha. Baay'een isin galateeffadha. Obboleewwan kiyya isin yoo warreen ibsuu obsee chaanaalii hordoftan nagaa jirtanii fayyaa jirtanii har'a gaaffii adda addaa anaaf gaaffii shan haadha manaa kiyyaa gaaffii shan nu kennameera qisa gaaffii kana deebisuudhaaf sagalee ol qabii sagalee kan mataa Sagaleen keenya gaama jedhee yaada. Gaaffii shan nu kennameera. Isa deebisuuf Yen gaaffii shan anaa fi gaaffii shan sii fi kanaafu isin hunduu akkuma jirtanitti qalbiidhaan jechuudha. Yaada keessaniin kara biraa hin deeminaa. Hojiin hojjetinaa. Daqiiqaa 10 15 20 jechuudha. Callisaati qalbiidhaan nu dhaggeeffadha. Isin jedha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna isin jedha isinillee ibsuu obsee baay'ee isin kabajna isin jaalanna toleka kara gaaffii fi deebii itti gorra jechuudha. Eenyurraa jalqabnu? Eenyurraa silaa dura eenyu gaafata ture? Akkuma jedhu yeroo ammaa kana mirgillee ni mirgi kanaan hin jiru. Mirgi yeroo ammaa mirgi gaafatan hin jenne mirgi faranjiin ladies first. Kanaaf jechuudha dursa siif kennuun qaba. Achiin booda ani si jalatti dhukachuun qaba jechuudha. Si galeera. Qanuun qabdu. Qanuun qabdu waan ta'eef jechuudha. Tole egaa. Tokkoffaa. Siin gaafadha. Anan gaafattu. Isaaniif. Akkoo? Okay. Isaaniif han deebisaaf. Iddoo didaan jiraachuu barbaadu yookiin hawwii qabu nuuf himi. Iddoo didaa jiraachuu barbaadu yookaan hawwii qabu lama nuuf himi. Imbeektaa keessa koo imbeektaa waan ta'eef itti nyaata. Jechuun biyya keessa taanaan biyya amma jiraannu keessa bahee tokko hawaasaa jiraachuu barbaada.
bakka biyya magariisatti baay'atutti jiraachuu barbaada. Bakka bishaan jirutti. Isa tokko immoo hawaasaa fi as Bishoftuu. Inni hin beekata deebisee. Bishoftuu jiraachuu barbaada. Isa kana isa gaafii lammaffaa immoo ati deebisee. Qoy kan ani amma kan naaf hin galle yeroo tokko hawaasa sin jedhee ture garuu baay'inaan Bishoftuu akkanatti fakkaatutti. Akkasitti fakkaatutti garuu sirreette garuu Finfinnee sin jedheen ture bee akkamitti irraa fakkee. Finfinnee injedha garuu tokko ani gaaffii tokkoffaa dida nyaata haati manaa kee baay'ee jaalattu lama naafini jedhan ka ibsuu obsee gaaffii kana nu gaafattanii dida nyaata haati manaa kee baay'ee jaalattu lama nuuf himi. Yaa akkuma beekamu fuduraa fi kuduraa kana nyaachuu hin jaalatta? Isa tokkoffaadha. Baala nyaachuu baala fi bargarii inni biraamoo bargarii nyaachuu baay'ee ni feeti. Bargarii jedhamaati afaan bargarii. Bargarii nan jaaladha garuu yeroo hundaa nyaatamu garuu nyaata jaaladha keessaa isaa nan jaaladha. Mee shiroon jettu amma shiroo haadha manaa ta'e ammaanii shiroon jibbu. Garuu yeroo hundaa waan nyaadhu. Bargarii gatiin isaa sammuu kiyya oolla yeroo baay'ee. Gara yoo hoteela deemee haasa'e waa'ee jechuun gara bargarii jettee rifattaati. Bargariin jedhama. Bayyaa'inatii tokko jechuu qabdu. Yookaan shirooyyee dhaqaa xaphitti gootee yoo nuti shiroon dhugaa foonirra caalaa bargariirra caala. Mana keessaan dhabnee shiroo. Yeroo hundaa nyaata. Kanaafuu nyaata isheen lamaan jaalattu keessaa fuduraa fi kuduraa ni jaalatti. Isa lammaffaa bargarii jedhamu. Foon illee akka xiqqoo kana ani gaaffii isa lammaffaatti seeni. Rabbiin godhiin osoo didaan gara re'eetti jijjiiramee ni jaalatamu akkamii? Rabbiin godhiin osoo didaan gara re'eetti jijjiiramee ni jaalatamu akkam gootaa? Maayini gaafiin akkanaa mi'amma. Mee qoy. Amma daqiiqaa sekoondii 30 jechuun yookaan 15 karaa re'eetti jijjiirame sagalee re'ee baasuu nan danda'a. Jijjiirame haa jedhuuti. Mee akkam taate yeroo san qoy sagalee isaa. Okay. Maal dhiisi gee bakka. An jijjiiramee hin jira amma. Jijjiiramtee garuu. Nagaa kunu nagaa. Haalatti fakkaachaa jira. Akkuma maal godhu eegda asirratti. Amma jijjiirameera re'eedha kaanam. Re'eedha kaa ijoolleen amma ani re'eetti jijjiiramee jechuudha maal goota asirratti. Maalan godhaa? Osoo waliin jiraachaa jirru moo ammoo? Osuma waliin jiraachaa jirru akkas jechaa. Maalan godhaa silaa re'ee taate maalan godhaa? Re'ee taate si qalee nyaata. Yaa gooftaa boo nama akkanaa irraa qabeeyyaate. Maana hawaarra nama fuulduratti ni jiru? Lakki haadha koo lakki taalim. Si qalee? Danda'u du'aa si godha akka jijjiiramtutti akka karaa namatti jijjiiramutti. Tsawala nan geechaa. Akka amantii keenyaatti. Amantii keenyaatti tsawala geechee achitti dhamaqsiisa jaalatti jibbisiisin jijjiiramta. Silaa namni garuu jijjiirumu jedhee yaada malee nama sodaachisaa iyyuu. Achiin booda yoo ta'uu baate yoo. Hin jijjiiramne haa ta'u. Namaaf re'een mana tokko keessatti akkamitti jiraata? Kanaafuu na waliin hin jiraatu jechuudha. Yaa hoggaa jiraachuu kiyyan. Didittiin. Kasarte. Didittii kophaa jiraachuu jiraadha. Silaa maaloo nan jaaladha. Akkam ta'eetan isa dhiisee jiraadha. Kanaafuu maalidhaa deebiin kee asirratti obboleewwan kiyya. Wajjin nan jiraadha. Atis yeroon boodatti karaa re'eetti jijjiiramte. Nan jijjiirama. Yoo kuma jijjiiramne re'ee taana gaa silaa maal goona?
Eshi. Gaaffii kana lamaffaa keessa jira. Ati meeqa farra? Lamaffaan jiraani. Eshi anisee lamaffarra. Didhaa haati manaa kee maal yoo goote si galateeffatti? Didhaa haati manaa kee maal yoo gooteef si galateeffatti? Isheedhaa jechuudha. Tokkoffaa sarpiraayisii adda addaa yoon godheef na galateeffatti. Lammaffaa jechuudha wantoota adda addaa ishee barbaachisu jechuudha. Yoo siif godhe baay'ee si galateeffadha naan jette obboleewwan kiyya. Baay'ee si jaaladha. Jaalalli kee na gubuufii naan jette. Kana beekuu qabdan obboleewwan kiyya. Akka dhugaa didhaa haati manaa kee maal yoo gooteef si galateeffatti? Sarpiraayisii adda addaa yookiin kenneef baay'ee na galateeffatti. Sarpiraayisii osoo hin ta'in kennaa adda addaa osoo hin ta'in wanta biraatiin illee na galateeffatti jechuudha. Baay'inaan garuu sarpiraayisii kennaa adda addaa yoon kenneef baay'ee na galateeffatti jechuudha. Yoo keekii naa bitees nan galateeffadha. Kennaa jechuun keekillee hin danda'amu. Keekiin kennaadha obboleettii qabu. Obboleettii! Manaa godina manaan! Akkana naan jedhee Maalaan godhe ijoollee? Kanaafuu kanan siin jedha obboleewwan kiyyaa. Gaaffii isa sadaffaa. Kana? Yuutuubaroota keessaa kan didaan baay'ee hordofuu baay'ee jaalatu sadi nuuf himi. Isa baay'ee sadi garuu himuu sadi eenyu jaalatayyuu. Tokkoffaa ani yeroo baay'ee yeroo akkuma gadhiisame milaalu beekaadhaati. Beekishoo. Hiriyaa kee obboleessa kiyya waan ta'eef inni. Beekishoo yeroo hundaa in hordofaa. Inni immoo chaanaalii ibsuu obsees in hordofaa. Chaanaaluma amma kinoo riikardii godhamaa jiru kana. Ibsuu obsii. Ijoollee baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa dhugaa dubbachuudha. Ibsuu obsee piraankiin keessan baay'ee nama bohaarsaa baay'ee nama gammachiisaa. Walii gadi wannoon je'inaa ittuma fufaa. Ittuma fufaa. Deemuudha bakka. Tokko beerii daanyeedhaati. Beerii daanyee. Isheedhaas in hordofaa kan biraan beeku. Sadi waan ta'eef gaaffiinis isa kana nan beeka. Beerii daanyeen amma kan jiraattu kara Beerut jiraatti. Chaanaaliin isheellee nan hordofaa. Ibsuu obsee akkasumas immoo beekishoo akkasumas immoo shimeemaan waa'ee wantoota adda addaa Oromiyaa keessa jiru baay'inaan waan ibsuuf shimeemaan illee nan hordofa jechuudha. Kana. Sadaffaan deebisee ati sadaffaa deebisee. Eshi. Uffata haadha manaa kee miiccitee ni beektaa yoo miiccitee jiraatte uffata miiccata keessaa lama maqaa nuuf himi. Walumaa galatti uffata ishee miiccine. Ana miiccaaf. Isheetu naa miicca malee. Dhugaa dubbachuudhaaf didaan uffata miiccuun jaalatu siruma. Nan dadhabaaf harka kiyya. Jaalatu bakkas wayyaa miiccuu jedha wayyuma miiccuun jaalatu. Kiyya dhiisaa ofiitu miiccatee hin beeku. Obboleewwan kiyya ani jechuudha iccitii keessanitti nimi. Na dadhabsiisa. Harka kiyya na dadhabsiisa. Harki kiyya ispoortiin hojjetaa be. Kana miiccuun jaalatu. Nan dadhaba bakka. Nan dadhaba dhiifa manaa godhaa. Yaasaa miiccuu dadhabee akkanumatti taa'e miti yeroo gosana dhukkubee. Waan hundaa akkasii nama wayitayyaa miti. Meechi birri. Birri kootu meechi birri itti gan. Nan zara itti ganne miinaa miicin jeen. Kanaafuu uffata miiccuun jaalatu. Uffata miiccuu hin jaaladhu. Isheetu uffata kiyya naaf miicca malee isheen kan ishee miiccatu hin beeku. Kun dogoggora akkanaan jenne kun amala kiyya kaa. Obboleewwan kiyya. Hojii jibbaa kana na danda'uu dandeessan. Sababni isaa hojiin kiyya gaaraajii waan ta'eefu dadhabeen galaa isheen naa miicca malee
kana bakka. Nyaata mamaa fide. Eeshi gaaffii. Arfaffaadhaan. Arfaffaa'e. Dadhabbiin didaa ni qaba jettee yaaddu maalii kan didaan of irratti beeku? Irra deebi. Dadhabbiin didaan inni qaba jettee yaaddu maalii kan didaan ofii irratti beeku? Jechuun ati kan beektu jechuudha. Ifa kun natti fakkaata si ifa yoo kun. Gaaffii takka qaba ishee jechuun engaddas akkanumatti gaaffii kana gaafatamnee jirraayyuu isaarratti deebisnee turre. Dadhabbiin inni qabu yeroo takka tasa aara jechuun bakka waan inni aarsu nama aarsullee ta'uu dhiisuu danda'a garuu tasa aareet deebi'ee immoo dhifama gaafata waan akkanaa qaba. Isa dhiisuudhaaf yaalaas jira. Almost amma fixeetan jira garuu. Fixeetan jira. Nan gubadda. Nanaara. Maarii qaba bakka. Hundu amala adda addaa qabnaa ture. Namni nama ta'e hundu amala adda addaa hin qaba. Kan sirriitti aaru jira. Kan qanyisu hin jira. Isinii galee. Wanta adda ani didittiin immoo amalli kiyya. Nanaara. Aratoo daqiiqaa 15-20 akkanuma nan taati. Taa'etoo haadhoo kiyya dhiifama naa godhin jaan. Xiqqoo ture dhiifama naa garuu yeroodhaaf baay'ee aara. Yeroo san ani jechuu qaba malee. Naannoon gaddaa nanaara biraanan ba'a nanaara maa jedheen dhiifama naa godhin jaan ka. Kana kaa dubbii waliigala dhalaa galaniiti ree obboleewwan kiyya. Ijoolleen maal. Gaafiin baay'ee ajaa'ibaa. Baay'ee ibsoofsee gaafiin keessan baay'ee na ajaa'ibee baay'ee ittiin bashannaneera. Afraffaa. Maal jedhaa? Free talk ennaa tiree afaan Ingiliffaatiin free talk ennaa face to face free talk waliin haasofnaa wanta san ni sirreessinaa jechuudha. Akkasitti. Didhaa maa jarjartaa kanaan jedhe hin daddafin akkatti naan je'inaayi. Amala kiyya. Warreen amala kiyya hin beekne amala kiyya. Jarjaruun amala keetti. Eeshi gaaffii ati fixattee jirtaa? Ani gaaffii koo fixadheera. Inni arfaffaan sifaati manaa kee waggaa meeqaaf guyyaa fi sa'aatii itti wal bartan nuuf himedha. Oga wal barree waggaa 2. Ji'a xirrii jedhamu keessa xirrii jedhamu amma taasaasii keessa irraa xirrii aduu 19. Aduu 19 guyyaa keessa sa'aatii 5. 5:30 miti. Aduu jimaata jechuudha miti. Aduu jumaati kan wal agarree aduu jumaan wal agarree sa'aatii 5:30 irratti guyyaa aduu 19ti kana jechuudha obboleewwan kiyyaa. Ogaa wal barree immoo waggaa 2 akkana ta'ee jira. Kana jechuudha. Inni shanaffaa gaaffii jaanaaf na gaafatan isaanii siif gaaffii 5. Dhugaa siif yaadan jechuudha. Gaaffii tokko. Jireenya keessan keessatti. Okay. No, sorry. Maatii haadha manaa keeti keessaa abbaa yookaan haadha umrii isaanii nuuf himi. Akkamitti beekta kana? Tilmaaman garuu dhugaa tilmaaman kan abbaa keetii yaaluu nan danda'a. Xiqqoo jaarsa ta'eera. Kanaafuu kara waggaa 52, 53, 55 fi 50 keessa akkan hin ta'a. I think hin dogoggore. 49. 49? Didittiin nyaatamtee jirti. Garuu sirriidha mee? 50 keessa baatee erga bakka ati 50 keessa. 50 leedu jettee xiqqoo nyaataa ture. Haadhoo kiyya laal. 50 haga 55. Sababni isaas harrii adii qabdi. Dabbasaan isaa adii. Kanaafuu tilmaaman akkana jechuudha obboleewwan kiyya. Kabajamtoota hordoftoota ibsuu obsee channel egaa gaaffiin har'a nu gaafatame gaaffii 6 anaaf qophaa'e isheef 5 qophaa'e gaaffii kana hundaaf neerraa
ittiin akka bohaartan ittiin akka bashannantan nan yaada. Ani Didaan jedhama chaanaaliin kiyya Didaa Tube jedhama. Haati manaa koo Itaalem jedhamti. Didaa fi Itaalem Tube jedhama. Ibsuu obsee linkii irratti isiniif kaa'anii baay'een isin galateeffadha baay'een isin jaaladha. Ibsuu obsee isinilleen wanta keessummaa nu gootanii chaanaalii keessan irratti wanta nu dhiyeessitaniif galata guddaa argadha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Umurii dheeraa argadha fayyaa argadha jaalala namaa argadha isin jedha. Torban gaarii haa ta'u guyyaa gaarii haa ta'u baay'een isin jaaladha. Haga dhumaatiin isin jaaladha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajnaa waamicha keenya wajjin asirratti argamu keessatti hedduu isin galateeffanna. So warroonni Didaa Tube fi Didaa Tube hin beekne jettan jedhii yaada warri hin beekne hawwii jirtanii sabiskaabii goota osoo waan absii dabarsaa isin illee baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajnaa kana caalaa akka isin guddatan abdii isin irraa qabna. Jabaadha sanin jennaa. Itti fufaa. Didaa hedduu akka namatti toltanii Didaattis jechuun diqqilaarifatu garuu hedduu akka namatti toltanii bareedaadha akkanumaan itti fufa sanin jennaa jabaadha abdii kutatinaa nuti san cinaa jira ijoolleen Oromoolee san cinaa jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha chaanaala isaan isa koomenta jalqaba irratti isaniif kenna deematii subscribe like share comment gootaniif jechuudha. Kana isin jennaa viidiyoon keenya har'aan kana fakkaata haga yeroo viidiyoo dhibiitti walitti deemnutti nagaan nu tura isin jennaa waaqni nagaa walitti deebisna. Waaqni nagaa walitti deebisna. Walitti deebisna. San jaaladha. As kenna jirtanii. Bes akkasuma. Nagaan naa bula. Nagaan nu bulaallee warri ganama san bira nagaan nu oola. Warri isaan akkuma kennaa galgala jirtanii nagaan nu bula. Yoo keessummaan dhuftellee agabu bulaa jetti. Sani baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa aga viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaan nu bulaa isin jira baay'ee isin jaalladha.